community jekka jabduun takko qabanne arra akuma Ibrahim Khayyade dindille nuti fiyooni jiru ho injiraanne nuti baqa muramne hafne jira to bakuma tanatti baqa jechaan kan yaatuma qatala community ni takka nuti waaqa khayne nu mullistu UN nu iyitu mootummaa biitan nu iyitu qabaaju qabna dirqama tanaan sinin jechu fela dubbisinitti dheeressu galatoma jiraadda wali rabbi wali nu agalchu ora wali gali ala garu rabbi nu agalu galatoma yanto an akuma yada broshatta tibutu fi yada tokko jechuudha amma maarsetani namni keenya biyya kana keessa jiru amma ayantoni waa'ee akkasin godhina bakka salantaayina bakka salangalina waan akkasii jechaati garuu roorroon keenya irra baay'ee tuufee jira an akka mataa kootiitti jechuudha honestly mu ede jechuudha konkolaataa kootiin dhufee an nama bakka taa'ee dhaabbatu miti nama bakka taa'ee deemaa olee bulu miti nama dalagaan kun dalagatee deebi'u jechuudha konkolaataa koo hagan dhufee dhaabbadhee konkolaataa manaa jechuudha intinya rabuse jaru techuda mana ko amara ka ko amara wal tilale fago amara baka nanu gande da ya kama le meti ganduma gurbani tidu esana la chuda uma kala sana so ngene chu jalga sana ti chuda to ko yero nufu amara ke jara bata chu amara ke jara bata to ko yero nufu chuda waruma na mati ko so wana ke sai ni makina ke sawe ntini ofata makina ito office dise abatina lala amara lala na lala asuma dise supermarket ti biraga di gore yoje bate mobile food video gore de supermarket ti ga di gore bakka wa bitata ne techu ati tinga di gore ati kesan amma sa tike ti kufe addebi ena lale ke ammo ofirra ci debi isni gala rorisa nuti jo lala bayisa di wae nuti oromo tokkummaa community nakkan goda UN nakkan goda wanti jedhamu kuni yaa jema yaa ummata keenya dhaggeeffadha yaa ummata keenya aga dandeessanii nam tokko lubbuu keessan bararaa kaati booda balbala UN ti WhatsApp dha wal qunnama aga dandeessanii lubbuu keessan bararaa kaati balbala UN ti WhatsApp dha wal qunnama akkuma Ibroon jedhee ka'e amma fakkeenyaaf rukutameen Alesas Allah siti kale yada kana ammanu yada akas ummata facaase tokko maalo jedhu tun ta'in bakkatti ummanna kan buka wala ya mootummaa fulanne mootummaan safara ofi itti nu eegu isaa mijatu safara ittamanu nu qubachiisu yookaan ammoo safara ofii keenya nu qubachuu barbaannetti eegicha nu gochuu kan jedhu ajandaa keenya hadda danne irratti mari'annu taasise waan qobaaloo ta'e ati qobaa kee bayi nama dandeesse baasi jalaqeetu Yachungo akasana watu komsu yada nuka bandelu bila wali galte yo wali ngalle mana baniti ati yada ketin gara barbade ndemi yada barbaachi so akkasatti difama wajjo takka malif yada ma andomi utana inyum mata ke nakkan dangalane ignum mata akuma dangala mootummaa waan tokko nu godhu yaanis nama yettamu yaada hadda fakkeenyaaf lafarratti gad dhaabbachuu danda'udha fakkeenyaaf hadda guyyaa hadda kana yaada amma jettan kan lafarratti gad dhaabne naannoo nageenya keenya eegsisuudha ga'uun dandeenya mootummaan UN tu waan ta'u ka'e walii galanii alaa galanii yaaya walii galanii alaa galanii dubbat boleessa kiyyo gutakame mootina irraa goroddo yaada faallaa as keessa dubbachuun waan namni tokko lafee hawaasa kana baraaruudhaaf hojjechuu jiru wanna godhuudhaaf tattaaffii godhuuf as keessa dhufuu osoo hin ta'ine nama keenya kana jajjabeessine amma mubaarak kun lafa jira arku jirra social media oliigat kophaa isaa deemu jira wanni hawaasni dhugaadhoo dubbanne ana makka hawaasa kaayiroo kana keessa jiru gullaalee hundi isaanii ni qaba yaada biyya tana keessaa boo namni hin qabne hin jiru yooni fi nama hariiroo masrii wajji walitti qabute taate malee hunda isaanii ilaaleetiin jira haawwan keenya hundini deemna jechaa jiran kana waan irraa dubbifnu hin qabnu wanni godhuu qabnu amma takkaffaa mubaarak sifinima
Komuniitiin mataan isii jaaramuun dirqama. Eega dirqama ta'e wan dafnee komuniitii san dhaabuu irratti hojjennee qaama namoota muuxannoo waan kanaa qabuuf fudhannee komuniitiin tun mataan isii mana ati barbaaddee iddoo naannawaa ati arkiteetti waajjirri san achitti dhaabamuu qaba naasii Imaamu Mubaarak. Karaa dheeraa deemuun barbaachisaa miti walumaa galatti. Adeemuun feene yoo jiraatillee dantaa lubbuu isaa baraaruuf jechaadha dhufee gala. Garuu ane hawaasni Oromoo biyya tana keessa jiru hedduun dubbisee jiran akka kiyyatti. Maawwan keenya hundinuu ni deemnaa jechaa jiran. So kana waan ta'eef tokkoffaa eega komuniitiin tun jaaramtee komuniitii tana jaaruun dura manni barbaadamu qaba. Har tokkonis mariin godhamnee marii kana eeguu fixanne booda arralee manaan barbaadu jira jechuun jirta Mubaarak fayyaa rabbi si haa kennu manneen san yoo iddoowwan agarte san irratti komuniitiin tokkoffaa achirratti waajjirri isaanii dhaabbatu qaba. Namoota muuxannoo waan kanaa qabu UN fi dhaabbattoota biraa hundatti waliigaltee fixatanii nutti as deebi'anii email isaanii fudhatanii dhufanii achitti waajjirri isaanii gad dhaabamuu qaba. Namni 8 yochi galee akka heera UN'tti nama 8 ol komuniitiin dhaabbachuu ni danda'a. Abbaan fedhe masrii keessa taa'ee amma booda akka re'ee magaalaa keessaa tumamuu mirga qaba. Lakki ani tumamuu, lakki ani ajjeefamuu, ilmaan kiyyaan baraaraa, lubbuutiyyaan baraaraa, ani baqataadhaa akka baqataa tokkottiin jiraadhaa hanjoo jiraatu taanaan iddoo isaaf nageenyi isaa eeggamutti deemuudhaaf ammarraa eegalee ifirra dhaggeeffachuu qaba. Hadeemuu hin dandeenye dhugaadhaa rakkoon zaruufaa jiraatullee wal gargaarree rakkoo makiinaallee wal eegaa dhugaadhaa irrantana yoo namni wal bira dhaabbanne yeroo wal bira dhaabbannu hin jiru zaruufa dhugaa meeshaalee makiinaatillee kan rakkoo akkasii qabaatullee wal gargaarree wanna goonee bakka tana keessaa wal baasuu danda'uudha qabna. Kanaaf ammatti wanni dhaabbatu Mubaarak yeroon kanniniif. Namoota yaami walitti bakka walitti dhufamuu qabutti walitti dhuf murree murteessinee bakka argame sanitti dhaabnee komuniitiis osoo oolleen bulle dhaabbamtee waajjirri dhaabbame osoo yeroon kanneen torbii kana keessatti as keessaa yaanee dhumuu qabna. Bakka ani yaanni kiyya kana. Asirratti namni akkuma nama tokko ayyee biroosi kenna akkuma nama tokkotti hawaasa yaanna jennee dubbataa jirra malee akkama yaan jedhe an kaleessan galuun ture mana argadhaa nan gala kophaa kiyya mana tokko argineerra hawaasa mijataa kadaarri jira manni barnootaa jira ijoolleedhaa mijataadha duriyyeen safaraa akkami namni naannoo nu simataa waan arge jechuutu ganama nu baasee galgala nu galche maallaqa haga bossaadhaa fixe anatu beeka jechuudha. Isinii galee kanaafi waliigallee alaa galla. Fakkeenyaaf akka yaayaan jedhetti gaariidha. Bayyati. Namni akka keetii yaada qabu jiraates fuudhii bayi. Si galee garuu nu amma dhimmi nu qabatee jiru dhimma hawaasaati. Dhimma hawaasaa kana immoo sila warri suuqii qabu wanni kana dhimma dhimma hawaasaa yeroo dubbatamu bal'ifameeyyuu dubbatama. Ka'aabaa miiraan edda akkanan ta'e hin jedhamu. Fakkeenyaaf hawaasni kun kaleessa nu Oktoobariin dhaabannee Abu Sabradiin wajjin man tokko qabannee baaneerra ba'aa jechuun wallaalle. Uummanni kun yeroo deemee jedhe uummanni naannoo sanaa akkamitti simata tokko uummanni biyya kanaa finyoodhaan qacceedhaan zariidhaan deema wal hidhaadha. Biyyi kun waa lama irratti lubbuu dhaba waa waliin beeknu jechuudha. Tokko biyya isaa irratti lama faayidaa isaa irratti haadha ofiin niisanu irra deebi'een jedha biyyi kun waa lama irratti diriiriin qaban eenyu wajjin haadhaa wajjin jechuudha. Tokko biyya jaraat irratti lama faayidaa jara irratti yeroo kana jedhu uummanni keenya asii bakkatti bifa tarsiimoon qabneen ba'aa yoo jennee uummata keenya baafne gaagaama hamaatti dhaqee saaxilamuu danda'a. Uummanni quba wal qaba waan ta'eef eessa galaa jiru jedhee shufeerri nu qabannee deemnu makiinaan nu qabannee deemnu makiinuma naannoo kanaa gatii ta'eef
makiinaan naannoo kana yeroo nu geessee deebi'e naannoo kanatti galan jennaan wal ijaaranii dantaa jiraatu badaa jira waan ta'eef bishaan nurraa bitannu daabboon nurraa bitannu waa hedduu gaawaan walii galanii kashlabbeen nurratti ramadanii kashlabbeen nu fakkaatee dhaqee mana kireeffatee achi galee halkan hirriba nu dhawwee achi akka nu ammas buqqaanee as deebinu gochuu irratti hojjechuu danda'u. Kanaaf akka kun hin taaneef erga wal hubanne erga waggaa 9 keessa teenye kana hubanne akka jarri faayidaa jaraatiif biyya jaraarratti qoosaan beenne erga barree akkaataan buqqa'uu suutaan ta'a. Akkamitti tokko bifa mootummaan beekuun mootummaadhaan kan nu biyyaa baqannee baane du'a kan nu simate du'a. Kanaaf naannoo kana waggaa 50 ol keessa qubannee jiraataa turre gadhiisuudhaaf qophoofnee jirra. Haala nutti gadhiifnu nu sirreessa. Tokko kondominiyeemii ofii qabdanu hedduu argineerra naannoo Oktoobaritti. Naannoo hedduu jira. Bifa kiraatiin nu keessa itti galla. Hin danda'amu yoo ta'e kondominiyeemii akka naannoo kootii kana manaan amma jiru manaatti jirtu kan ummanni biyya alaa jiru sooressi mahandisiin ijaarratee lafaa qabu onee lafa taa'u hedduu jira waan ta'eef naannoo sana eeyyama nuu kennanii ummata naannootti nu himanii akka ummanni naannoollee hin dammaqne akka ummanni naannoollee nu simatu akka ummanni naannoo miidhamnee baqannee akkachitti galaa jirru nu baree ollummaadhaan nagaadhaan akka wajjin jiraannu mootummaan irratti nu hojjechuu qabaa jechuudha. Erga baqataaniif ummanni biyya kootii mirga wal qixa qabu. Baqataan biyya koo keessatti hojjetatee jiraachuu mirga guutuu qaba jedhee itti badhaafame isatti badhaafame kana akka noobeelii Dr. Abiy erkatti hin taaneef noobeelii ni dheengada fudhatee gale sun erkatti baduu hin jaallatu. Maqaa biyya kootii bada jedha. Muraa eeggatu warri gaaraa jechuudha. Kanaaf dirqama isaa maqaa isaatii jedhee yookaan haala qubannaa nuu tolcha yookaan ammoo bakka nu qubachuu barbaannetti qubadhaa mootummaa naannoo sanaatti sinimna bitaaqa nama hin beekne jira naannoo bitaaqaa bicaa bitaaqaa adii bitaaqaa buluu waliin beekne jira naannoo bitaaqaa adiidhaan waraqata kun jedhu jira naannoo bitaaqaa adiidhaan ijoollee keenya nu jalaa hidhu jira akka kun hin taane akkaataan bitaaqaa kanaas mootummaa naannoo sanaatti himamee mootummaan nu qubachiisuu dirqama qaba. Yeroo akkana jedhu maallaqa baasee makiinaa nu kennee osoo hin taane tokkoffaa sochii keenya nu asii sochoonu keessatti akka uummanni naannoo kana dantaa isaatiif jecha jeequmsa nurratti hin kaa'amne tokko. Lammaffaa namni waa qabu hundi of danda'ee naannoo mootummaan qubatti nu qabu sana nu eeyyame sana yeroo buqqaanu akka uummanni nu simatu nu gochuu irratti asitti yeroo nu kaanu nu eeguu irratti. Inni sadaffaan bakka dhannetti nageenya keenya nu eegsisuu irratti nu hojjetaa mootummaan quba nu qabaachuun gaariidha. Nama ummata 10,000 hin ga'u ka'aa jennee miiraan yoo kaafne ummanni keenya gubatee gatii jiruuf nu waliin ka'a. Ummata ka'aa jennee kaafnu kana immoo itti gaafatamummaa guddaa gatii ta'eef itti gaafatamummaa nurratti kufu sana akka inni mootummaa biyya kanaa irratti kufu goonee buqqaanee dhannee tartiibaan achi erga galleen booda namoota maanguddoota jaarsi baharaan deemee irkaa du'e maanguddoota biyya kana keessa haalli jireenyaa ta'uu fi dhinnaan jaartiif ilmaan nurkatti gatanii galan dubartoota dhukkufattoota mana keessatti hafanii kiraa manaa namni yoo kenneef malee kafalachuu hin dandeenye dubartoota qansiraa dhaqanii hojjetanii mana ganama ba'anii galgala ilmoo jalaatti galan kan otoo mataan ba'uun dhukkube mustashfaa rayaan kana dhaqanii of yaaluu hin dandeenye kan harkarraa afaanitti nyaatan hedduu of keessaa qabna gatii ta'eef naannoon nu itti gallu warra kanallee hammachuu akka hin danda'utti nu of harkaa qabna jennee 2,000 dhannee kireeffachuu osoo hin taane naannoo rakkataa keenyas qabaataa keenyas simachuu danda'u. Akkasumas yeroo qabaataan keenya maadii gadhiisee jedhe dhabaan keenya immoo yeroo inni kiraayii makiinaa